dhufe keessaa obboloota koo shamarranii akkuma kiyya mana madaamii keessa hojjetaniif dhaamsa ani dabarsu keessaa tokko yoo jiraate obboleewwan keenya yeroo ammaa kana sababa maallaqni isaanii nyaatamee yookiin gaa'ila godhatanii dhufanii yookiin immoo asuma sooshaal miidiyaarraan onlaayinii irra wal baranii wajjiniin jiraannaa gaa'ila boru wajjiniin dhaabbannaa iddoo gaa'ila keenya wajjiniin dhaabbanne jireenya keenya kana waliin tattaafannee ijaarranna jedhanii obboloota keenya shamarraniirraa erga birrii fudhatanii booda gaafa bilookii godhan namoota baay'ee ni argina jechuudha. Maaliif jennaan gaafa ati humna kee dadhabdee fiddee akkaataa qarshii itti fiddu ni argita waan ta'eef qarshiin kee sun si gubu. Nagaarra isin gaafachuun dagani nagaaf jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa birootaa taayyoyyaa ashamaa harka fuunee jira jirtu nagaa keessaniin isiniin jedha. Akkuma gaa viidiyoo jalqaba isiniin jedhee obboloonni keenya shamarranii biyya ormaa keessatti waggaa 10 ol xaarratanii gaafa uumni isaanii itti dadhabee osoo maatiin isaanii haati isaanii fi abbaan isaanii maaloo yaantala koo ani rakkadheeraa rakkoo na baasi jedhaniinu haadha isaanii fi abbaa isaanii sana dhaga'uu didanii warreen dhiiran nyaatamaa jiran lakkoofsa hin qaban jechuudha. Isarraan immoo nyaatamaniitu erga nyaatamanii booddee gaafa qarshiin isaanii nyaatamu abbaan manaa yookiin jaalalleen isaanii suni abbaa kanaa isaaniin hin jedhu erga waan garaa isaatiin gahate booddee ati nama moo sareedha hin jedhuun kun immoo cubbuu guddaadha. Dafqa keessattuu dafqa ijoollee shamarran biyya ormaa nyaachuun ibidda jechuudha. Yeroodhaaf nama gammachiisa malee akka yeroo booda ibidda ta'ee summii ta'ee sitti hadhaa'u kana beektee teessee laaltaa laata. Keessattuu obboleewwan keenya dhiiraa yeroo shamarran akkasitti dafqitee isinitti kennite isin immoo dafqa shamarraniitiin jireenya keessan jijjiirtanii yookiin ittiin nyaatan jireenyi keessan hanga dhumaa sanatti isiniif milkaa jettanii yaaddanii beektu laata. Ani akka kootitti milkooftaniin jedha yeroodhaaf isiniif gammachiisu malee wanti namaa tokko wanti dafqa kee hin finne wanta itti dafqitee hin finne tokko waa takka bu'aa siif hin qabu jechuudha. Yeroo ammaa kana obboleewwan keenya sababa birriin nyaatamanii lubbuu isaanii balleessatee jiru. Wallee lubbuu isaanii balleessaniif dhaamsa guddaatiin qaba. Har'i har'a borummoo guyyaa boruuti. Anguma barbaadde birri nyaatame waggaa 10 hojjedhu itti fixi waggaa 5 tokkos hanga barbaadde hojjedhu itti fixi sirraa furate miti. Ati isa darbeef osoo hin taane isa kara fuulduraa inni birrii kana sirraa fudhatee deemee jira ittiin milkaa'ume garuu immoo ati wanta yoo nama taate kaayyoo shamarree boruu kaayyoo boruu ni qabda yoo taate kan bade sana isa kaleessa waggaa 10 itti dhabde sana osoo hin taane isa kaayyoo kee fuulduraa yookiin waggaa 1 yookiin waggaa 2 hojjedhe bakka narraa fudhatame sana ani immoo isa illikii isa ba'uu qaba jettee yaaduu qabda malee wanti lubbuu kee si barbaachisu lubbuu kee balleessuuf si kakaasu maaltu jira jechuudha. Maaliif taanaan ati nama kaayyoo taate taanaan abbimti kamiyyuu birrii sijjammar dogoggora guddaa kan qabu eenyumaa yoo taate yeroo ammaa kana namni jireenya isaa mo'achuudhaaf yookiin gaa'ila godhatee daa'ima abbaa manaa isaanitti fudhatanii deemu. Isaan kaan immoo jaalalleedhuma isaanii onlaayiniidhaan baranii isaanumatti qarshii kennamaatii jiru jechuudha. Maali dhagaa isin hin barattanii duratti irreeni sooshaal miidiyaan kun akkasiin babal'atee hin jiru. Har'a garuu wanta barbaadde akka barbaaddetti dhagaatii oolta guyyaa guutuu garuu ni dhageessa malee hojiirra oolchatee hin jirtu. Kun immoo adagaadhaaf nama saaxila jechuudha. Namni kamiyyuu gaafa namni birrii si gaafatu maal ittiin godhuuf akkamiin itti goota sinaa ajaa'ibume isin mararu qoy sa'a 24 kushiina namaa keessa dhaabbattanii daa'imti xiqqoonis inni guddaanis inni sinii gadi miila walirra keewwate yeroo wanta ofii isaatiif hojjechuu danda'u kana naafid bishaan irree meeqa keenya dhamee kan ijoolleen irree kan nu gadi bishaan buufachuu namni dadhabee hin jiru jechuudha. Bishaan irree kan ta'anii miila walirra keewwatanii duddaan ciisanii kan nyaatan ajajan meeqa keenyatu jira. Osoo akkasiin gubannee finnu maaliif kan ilma dhiiratiif birrii laan eegalaatti baqa dogoggortee ilaalteetta ergalaattee booda maaltu lubbuu keessi ajjeessis argitaniiti jirtan sooshaal miidiyaa mucayyoo lubbuu ishee obballeessiti kan ishii qofa osoo hin taane warroonni sooshaal miidiyaa duuba jiraniyyuu kumaatamaan lakkaa'amaatii jiru. Kun immoo dogoggora guddaa kan qabu nuni mataa keenya jechuudha. Ati ofii keetiif kaayyoo qabaattee nama boruu yoo taate tokko birri kee dhiiraaf kennuu hin qabdu jechuudha. Abbaa barbaade si jaallachuu dhiisee maaliif jilbeebbiidhaan hin deemne? Maaf jilbeebbiidhaan hin deemne? Gaafa si fuudhee mana keessa siin galfatu wajjin gaafa jiraattan kan keessa kassaas tokkuma jechuudha. Isaan ala garuu fageenya teessanii birrii dhiiraaf kennuu jechuun maalidha? Inni immoo birrii fudhatee ittiin nyaate akka barbaade kennitan
wanti bishaanii amma dhadhaa ibidda keessa yoo bu'e ibidda sana keessa ammaaruu ni dandeessu. Akkasuma immoo qarshii ilma dhiiratti kennitan jennaan anguma dhadhaa ibidda keessa bu'eeti. Ofii keenyaaf jalqaba namaaf birri kennurra dadhabbiin keenya irriba dhabnee ijoolleen xiqqoon ifattee akka barbaadde nu goote inni meesinitti dhaga'amu. Gaafuma birri fuutanii namatti kennitan kana seera malee agbaabii malee osoo abbaan kee dhibamu kan iyyaalchifan otoo haati kee naa ergi maaloo intala koo bunaanan bitadhaa kan hin jenne meeqa keessantu jirame meeqa keessantu eebba haadha fi abbaa kan fudhateeti jiru meeqa keessan osoo eebba haadha keessaniif abbaa keessanii fudhateen kan ilmoon ijoollonni dhiiraa birri sinirraa nyaatan meeqa keessantu jirame garuu immoo erga birri keessan kennitan erga nyaatamtanii booda maalidha kan sin gaddisiisu maalidha kan lubbuu keessan baasisu tokkoffaa lubbuu birri keessan dhabdan asirraa immoo addunyaa kanaan lubbuu keessan dhabamsiistan haati keessan yeroo hunda jechuudha ati kan duute baddee jirta haati kee garuu dhama ati afti bara baraan hanga hiriyoonni kee biyya namaatti galanii maatii godhatanii heerumanii maatii isaanii bira dhufan intalli koomee biyya namaatti akkasitti lubbuun ishee darbee jettee yeruma hunda qalbiidha cabdee jiraatti jechuudha hanga gaafa lubbuudhaan duutee ishee bira dhaqxu sanatti haati ishee yeroo hunduma ilmoo koo jechaati hala laalati kanaaf maarree kana dagattaniiti kan lubbuu keessan balleessitan tokkoof dogoggortanii gootanii birrin keessan nyaatamee ati nama cimtuu yoo taate kan badee isa duraatti badee sana isa dhiiste isa waggaa tokko yoo jabaatte hojjette isaa lama argachuutii dandeessa. Kanaafuun jedhe shamarran keenya namni yoo ati kaayyoo qabaatte namni kamuu dhagaa sitti darbatu kufuu hin dandeessu jechuudha. Kufuu kan hin dandeenye immoo ati yoo nama kaayyoo qabu ta'atte yoo goobazii ta'atte yoo ati ilma dhiiratii gadi maaltu na godhe yoo jettee jabaatte wanti duubatti si deebisu hin jiru jechuudha. Qaama saalatu gargar malee waanuma ilmi dhiiraa hojjetu akkuma ilmi dhiiraa hojjetee qarshii fidu atirree hojjettee qarshii fiduutii dandeessa. Maalidha ree kan isaa gadi si teessisu? Maalidha gadaantummaan dhiiraa gadi ani dhiiraa gadi jettee sammuu kee keessatti eenyu jettu? Atis akkuma isaa ji'a sagalitti dhalatte garaagarummaa qaama saalatiin ala yoo ta'aati malee. Kanaafuu obboleeyyan keenya adaraa osuma dhageessanuu akka nama hin dhageenye arra viidiyoo tokko dhageessee borummoo itti boochin akkasumaan kennite jechuudha. Yoo si jaallate koo qarshii kee miti kan si jaallatu jaalalli qarshiidhaan jijjiiramu. Jaalala jechuun jaalala hanga dhumaatti iyyummaa keeti wal jaallattee maalummaa keeti wal jaallattee qarshii yoo taate durmee abboonni keenya haadholiin keenya mana warra isaaniitti kan wal fuudhanii nuti maatii 9-10-12 horatan mana warra isaaniitti wal fuudhaniiti. Zamana kana immoo qayyaramee namoonni hundumtuu dhaloonni ammaa kun bubbee ta'e ijjisaa jaalala osoo hin taane birriidhuma qabeenya irratti jechuudha. Kun immoo ta'uutii hin qabu. Boorra lubbuu kee of ajjeesurra jalqaba ani eenyu jedhiti taa'itii of madaal ani eenyudha maaf qarshii hojjedha akkanatti immoo hojjedhee eenyudhaaf kennuutiin qaba maalirra oolchuun qaba jedhiti sammuu kee amansiisi. Kanaaf viidiyoon koo warraa kana fakkaata. Dhaamsi koo inni kun shamarran keenya biyya Arabaa keessatti sa'a 24 kushiinaa keessa dhaabbattee ilma dhiiratiif qarshii kennite isaan booda gaafa inni bilooksi godhe lubbuu kee obbaraartudha. Kanaaf chaayinaala keenya warreen haaraa taatan like, subscribe, share gochuu hin dagatina. Warreen immoo maamila keenya taatan nu jajjabeessaa.